السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمان كفوني كبجمتوتا في جالتمتوتا ردفتوتا سيتجانا hundi keessanuu akkam nagaa jirra jirtu ilmaan oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtan maratti nagaa qabdanii egaan illee nagaa qabaa isinillee akka nagaa qabdan abdiin qabaa. egaa har'a wata barumsa gabaabduu takka wadhee isiniif dhiyaadheen jira. inninis maal ni jettan haala gurubbii imoo keessaa haala ittiin bahuu dandeessan kan waliin ilaallu ta'a. akkana jechaan fakkeenyaaf gurubbii imoo gurubbii nuti hin barbaanne takka haaluma kanaan akkanumatti cal jedhanii nu naqan takka gurubbii san keessaa haala kamiin bahuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla. hanga dhuma viidiyoo kiyyaatti share like subscribe gochuun waliin turan sin jedha. egaa gamanumaan warroonni haaraa dhuftanii jiraatan share like subscribe godhaan sin jedha sinis amma gama barumsa keenyaa sin dabarsaa na waliin tura. egaa haala kanaan dhugaa imoo keenya dabalanaa jechaadha. imoo keenya irratti dhawina. egaa haala kana imoo keenya irratti dhawinee kaaneen booda amma fakkeenyaaf gurubbii kana irratti ni dha'a. gurubbii irratti dhugaa dhaatanii kaataniin booda maqaa gurubbii sanarra asirratti ni dhawitanii jechaadha. asirratti egaa dhawitanii kaatanii piroofaayilii fi namoonni sun as jalatti ni jiranii. amma nuti bakki nuti itti dhawinu asirratti ni dhawinaa jechaadha. asirratti egaa dhawinee kaaneen booda live bakka jedhu kanarratti liftidhaan jechaadha. asumarraan asirratti egaa dhawinee kaaneen booda yeessannaan. egaa amma akkuma agartan gurubbii haala kanaan ofirraa balleessuu dandeessanii barumsa keenya har'a qabannee isiniif dhiyaanneeru kana fakkaata. hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti nagaannaaf tura. waan nu hordoftaniif galatooma ulfaadhaa horaa biraan sin jedha. ciao.